Akkam jirtu hordoftoota Maammee Shaw har'aa wanta tokko qabannee isinii dhufnee jirra. Inni sunis maali yoo kajintan taate appilikeeshinii Keymaster jedhamu fayyadamuudhaan wanta viidiyoos haa ta'u footoos haa ta'u wanta kamiyyuu haala ittiin edit gochuu dandeenyudha gabaabumatti. Appilikeeshinii sun ka warra yuutuubarii guutuun appilikeeshinii kanatti fayyadama. Appilikeeshiniin kun kinootii isa asirratti argitan kana Keymaster jedhamee jira. Appilikeeshinii Keymaster jedhamu kan irratti fayyadamuudhaan karaa yuutuubarii gara waan barbaadan achiin itti fayyadamuu dandeessu. Isa kana ka amma haala tokko isaa haala edit gochuu dandeessanii fakkeenyaaf sirboota tokko reakshinii ittiin hojjechuuf isaa ta'u karaa kamiyyuuti guutuu isaa asirratti wajjin ilaaluu dandeenya. Na hordofaa. Jalqaba irratti wanni isin gochuu qabdanii appilikeeshinii kana buufachuu qabdanii eessa keessaa buufattu Play Store keessan keessa galtanii appilikeeshinii isaanii kana install godhattu jechuu yookaan ammoo download godhattu jechuudha. Search gootaniiti Keymaster jettan search hogguu gootan isinii fida san booddee kallattiidhaan mobaayila keessanirra isinii galaa jechuudha. Erga mobaayila keessanirra isinii galeen booddee ni bantu jechuudha appilikeeshinicha. Fakkeenyaaf amma wajjumaan bannaa ilaaluu dandeessu. Isa kana jechuudha. Irratti okay jedhee jira. Gaafa okay jedhuun kallattiidhaan isa wanta akkanaa kana nuuf fidaa jechuudha. Isa asirratti argitan kana san booda asirratti ni cuqaastu yookaan ni tuqxu. San booda waan kanneen isinii fidaa. Inni kun fakkeenyaaf 16 fi 9 kan jedhu kun saayizoota. Saayizii kana keessaa 16 9 kun yuutuubiidhaaf nu fayyada. Inni asitti 9 16 faallaa isa sanii ammoo fakkeenyaaf warroota TikTok irratti wanta tokko viidiyoo garagaraa edit gochuudhaaf ka barbaachisuudha. Inni kun ammoo Instagram irratti wanta tokkodha. Nuti amma ka fayyadamaa ani isinitti mul'isu irra caalatti yuutuubiidha jechuudha. Kan yuutuubiidhaaf nu fayyadu isa kana jechuudha. San booda erga as geenye booda isa deemnaa isa kana next bira deemnaa jechuudha. Next hogguu jennuun kallattii nu fidaa na hordofaa. Next gaafa next jedhuun isa kana akkanatti fiduu danda'a waan isin galaarii keessaa qabdanii isin as tuuxanii duubatti deebitu. Kallattiidhaan maal isinii fida isin biratti isa kana fidaa jechuudha. Kinooti akkanatti isinii fida. Gaafa inni akkanatti isinii fidee akkam gochuudha amma fakkeenyaaf dursa eeginni akkanatti isinii fidee dura maal gochuu qabdanii viidiyoo yookaan viidiyoo barbaadan fidanii edit gochuudha jechuudha. Amma hojiin keenya guddaan kan isinitti mul'isu. Fakkeenyaaf dursa isa keessa seentanii miidiyaa kan jettu kun ni jira jechuudha. Jalqaba irratti miidiyaa irratti okay jettuuni maaliidhaaf viidiyoo yookaan footoo gara fidachuudhaaf fakkeenyaaf na hordofaa asirratti miidiyaa kan jedhu kana irratti okay jedhaan jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti okay jedhuuni kun wanta gaalaarii keessan keessa jiru fuudhee isinii fidaa jechuudha. Isa kana amma fakkeenyaaf ani viidiyoo as keessa jiru kamiyyuu fuudhee garaan fiduu danda'a. Fakkeenyaaf viidiyoo daawunlood ka ta'e tokko as keessaa fuudhee fidamee fakkeenyaaf isa kana miti daawunlood ka ta'e isinitti fidee isinitti mul'isa yookaan fakkeenyaaf sirba kana fudhannaa jechuudha. Sirba kana egaa akkasitti isin dhufe as tuuxuu jechuun gara gadii kana okay jettuuni jechuudha. Kallattiidhaan fuutanii as harkiftu sirbicha asirratti bayaa jechuudha. Kinoo fakkeenyaaf sirbichi akkanatti bayaa jechuudha. Kinoo ilaaluu dandeessu. Akkanatti duubatti harkifattan gara jalqabatti deebi'uudhaaf jechuudha. Kinooti na hordofuu dandeessu. Duubatti harkifattuu jechuu haga inni gara jalqabatti dhufutti akkanatti duubatti harkisnaa. Na hordofaa. Kinooti amma sirbichi kun kallattiidhaan nu dhufee jira jechuudha. Sirbicha kana amma tokko haala sirba kana itti edit gochuu dandeenyu sirba kana bakka barbaannetti muruu dandeenya ittis dabaluu dandeenya. Akkasumas diikooreeshinii garagaraas itti gochuu dandeenya. Barreeffama garagaraas irratti barreessuu dandeenya sirba kana yookaan amma fakkeenyaaf sirba kana kinoo dhufee jira. Kallattiidhaan sirba kana meeshaa sirbisiisna. Jalqaba dhageeffadhaa sirbicha. Asirratti jalqaba irratti deeffattu.
san booda akkis waa hedduutu isin fida maaltu jira miidiyaa bakka reefii sanii dhufisanii laayar kan jedhamu ni jira riikordii oodiyoo tokko isaatiin wajjin ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sirba kana isin sirbisiisaa kinoo sirbisiisuudhaaf asitee kana jechuudha. Okay jedhaani dhaggeeffachuu dandeessu. Isa kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma sirba kana akkaataa itti fakkeenya sirba kana irratti yoo barbaanne barreeffama garaagaraa barreessuu dandeenya akka isiniin jedhe yoo barbaanne reakshinii garaagaraa irratti hojjechuu dandeenya. Sirba kana muruus dandeenya bakka barbaannetti amma fakkeenyaaf sirba kana muruudhaaf akkamitti muruu dandeenya. Sirbi kun amma fakkeenyaaf kallattiidhaan weellisaan kan inni sirbee eessarraayyee sagalee naannawa kananaaf isa kana fakkeenya ilaaluu dandeenya sagalee weellisichaa isa asirraayyee jechuudha. Sagalee isaa asii achi gara bitaatiin kan jiru kuni fakkeenya gitaariidha. Gitaarii kanaan irraa muruu barbaada ta'a fakkeenyaaf asii achi hin barbaanne fakkeenya garana kan jiru kana harka bitaa kan jiruu fi harka mirgaa kan jiru jira. Harka bitaa kan jiru kana irraa muruu barbaada fakkeenyaaf isa kana muruudhaaf maal godhaa erga asirratti okay jedheen hin booddee mallattoo maqasiitu jira jechuudha. Mallattoo maqasii kanarratti okay jennaan jechuudha. Erga okay jennee maal nu fidaa trim to left of play head right kan jedhu ni jira split kan jedhu karaa bitaa kan jedhuu fi gara mirgatti jidduu isaatti gara barbaaddatanitti muruu dandeessu. Ani amma harka bitaa jiru kana muruu barbaada. Kanaafuu akkam gochuu qabaa trim to left of play head kan jedhu kanarratti okay jedhaani. Kinoo akka argitan erga okay jedheen booda mallattoo raayitii kana tuqaa jechuudha. Amma gitaara kan inni jalqaba irratti gitaara gochaa ture sun irraa badee jira dhaggeeffachuu dandeessu. Kallattiin gara sagalee seenaa jechuudha weellisichi yookaan sirbichi dhaggeeffadhaa. Kinoo isa kanaa jechuudha. Kallattiidhaan gitaara san irraa muradhee jira jechuudhaani. Sirba barbaadda wanta kamiyyuu akkanatti muruu dandeessu. Fakkeenyaaf ammas viidiyoo kanatti akkana buutee asii gara harka mirgaa kan irraa muruu yoo ka barbaadu taate irraa muruu danda'a. Akkam godhaa asirrattumatti okay jedhaani mallattoo kana ni tuqaa san booda gara harka mirgaa kan jedhu kanarratti yoo tuqe okay jedheen ni badaa jechuudha. Kamtu badaa kana badaa harka bitaa tana bicha hafaa jechuudha. Tana qofa hafa dhiifama. Isa kana jechuudha haala itti viidiyoo tokko itti muruu dandeenyu isa kana kan itti aanu ammoo fakkeenyaaf asitee kana amma fakkeenyaaf sirba kana sagalee isaa dhaabnee sagalee nama biroo asirra galchuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isa saayinnis yoo ka barbaadan taate fakkeenyaaf sagalee isa kana dhaabdan sagalee nama biroo asirra galchuu yoo barbaadan asumarratti okay jettuuni san booda eessa dhuftu isii kana bira dhuftu jechuudha. Wanni sagalee fakkaatu tanarratti okay jettuuni san booda kana waan akkana jedhu isin fidaa isin ammas asitee kana bakkiitiin jiru ka sagalichaa mallattoon sagalee tan duuka deemtanii isa dhibba irra jiru kana 0 irratti deebistu jechuudha sirbicha. San booda mallattoo raayitii kana okay jettuuni jechuudha. Amma fakkeenyaaf sagaleen hin jiru mee ni sirbisiisna sagaleen hin jiru jechuudha. Dhaggeeffachuu dandeessu. Kinoo sagaleen tokko hin jiru reef sirbaa ture sagalee san dhaabnee jirra guutumatti. Amma maal gochuu dandeenya sirba akkan sirbaa jiru kana sirba barbaanne yookaan ammoo sagalee barbaanne itti da'uudha jechuudha. Fakkeenyaaf sirba sagalee biraa asirratti da'uu barbaadaman kan Mogoroo Jifaar kana sirba Mogoroo Jifaar sagalee isaa dhaabee jira. Isa kana irratti amma sagalee nama biroo da'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkanumatti duubatti deebisaa sagalee da'uudhaaf ammoo eessa keessa seenaa jechuun keessan hin dhoolu eessa keessa seenaa asitee kana jechuudha. Kinooti oodiyoo ka jettu ni jirti jechuudha. Oodiyoo irratti okay jennaani san booddee oodiyoo irratti okay jettaniin booda yoo sagaleen keessa riikoordii ta'ee jiraate ta'e riikoordii keessa galtanii jira fuutanii amma fakkeenyaaf yaani ka sirba wayii sirba sagalee biroo asirra fiduu barbaada. Kinooti soonga kan jedhu keessa seenaa asirraa ni filadhaa jechuudha. Sirba achirra gochuu barbaachisan ni filadha. Fakkeenyaaf kinooti amma fakkeenyaaf sirba Fayyisaa Furiisi malee jedhu kana achirra fiduu barbaadan okay irratti jedhaani san booddee mallattoo tana tuqaa jechuudha. Mallattoo ida'uu tuqaa kinoo yoo argitan ta'e jalatti dhufee jira as tuqaa jechuudha isa jalaa kan ammasii. Erga tuqama
Karee fi mogoroon sirbii sirbaa ture sun amma sagalee eenyutu nu sirbaa sagalee Fayyisaa Fuuriiti jechuudha. Dhageeffachuu dandeessu hogguu tokko. Kinooti sagaleen dhufe ka eenyuti jechuudha ka Fayyisaati jechuudha. Fakkeenya Fayyisaa asirraa ka'ee agasitti maal ta'e guutuun isaa gitaara ta'e ofirraa mura amma fakkeenya akka gitaara ta'e kana ofirraa muruu yoo barbaade maal godha akkanatti gad harkisee kinooti mallattoo maqasii tana bira deeme gara harka bitaa kana ofirraa muraa jechuudha. Maaliidhaaf kallattiidhaan gara sirbatti akkanaa seenuu barbaada jechuudha. Inni asitti osoo hin taane achi hiquu qaba inni kun nama sagaleen kun akkanatti hiquu hin danda'u. Maal gootan isin harka keessaniin gattuu hidhanii jechuudha. Qabdanii harkistan harkaan isa kana akkanatti argitanii jirtu kinootii walitti wal biraan geessisee jira jechuudha. Harkaan harkistu kinootii amma dhufee jira. Mee amma ni banaa ni dhageeffattu sagaleeni jechuudha. Ammas maalidha gitaariin xiqqoonnatti baay'atee jira jechuudha. Ammas akkam gochuu danda'a xiqqishu irraa muradhaa jechuudha. Xiqqoosi ni mura ammas ilaaluu dandeessu harka bitatti ni muraa jechuudha. Kaayoon kiyya maalidha kallattiidhaan sagaleen inni akka jalqabuudha. Fayyisaan akkanatti harkaan qabatanii duratti harkifattuu jechuudha. Kinootii amma dhageeffachuu dandeessu. Kaa'umsi asirraa kallattiidhaan sirbuu qabaa jechuudha. Gitaara irraa dhiifneeti. Kinooti isa kana akkanatti murachuu dandeessu jechuudha. Sirba asitee gocha yookaan ammoo sirba namni biroo asii sirbu isin sagalee biratti gara barbaadanitti jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Isa kana isinitti mul'isee jira. Inni biroo ammoo maalidha kan isinitti mul'isu waa hedduu waan baay'eetu jira. Yeroo itti aanutti pirogiraamii itti aanu irratti isinitti mul'isuu danda'a kaafee. Amma ammoo fakkeenyaaf barreeffama barbaada asirratti barreessuu akkamitti barreessuu dandeenya kan jedhudha. Fakkeenyaaf barreeffama barbaadan asirratti barreessuudhaaf eessa keessa seentu leer jechuutu tana ni tuyxu jechuudha. Leerii keessa ila miidiyaa kan jedhu ni jira, effect kan jedhu ni jira, sticker, text, handwriting. Kan amma yeroo qusachuudhaaf har'a fakkeenyaaf maal isema text qofa haala itti barreessinu waan asirratti kinoo jechuudha. Text jettu tana irratti ni barreessitu. Asirratti fakkeenyaaf mogoroo jettanii barreessuu dandeessu. Mogoroo fakkeenyaaf kunoo mogoroo sirba mogorootii kinootii dhufee jira. Xiqqeessuus addaan bal'isuuf walitti dhiphisuu akka barbaadan gochuu dandeessu. Akkasumas bakka barbaadan fiddanii kaa'uu dandeessu barreeffama kanaa jechuudha. Akkasumas barreeffamni kun ammootu akka inni sosocho'u bakka jirurraa akkamitti akka inni sosocho'uu danda'u ilaaluu dandeessu isinitti mul'isa. Kinootii amma fakkeenyaaf barreeffamni kun jira. Ani fakkeenyaaf barreeffama kan akka inni sosocho'u barbaada haa jennu kinootii eessa keessa dhaqaa. Yeroo tokko haasocho'u moo yeroo maraa yeroo tokko haasocho'u yoo ta'e ayi keessa seentanii kinootii ka barbaadan filachuu dandeessa ayi keessaa. Kinoo animation kan jedhu keessa seentanii ka barbaadan filattuu animation kan jedhu keessatti fakkeenyaaf yeroo tokko qofaadha. Ani fakkeenyaaf barbaanne dhiisee bahaa overall kan jedhamu jira. Ammas fakkeenyaaf yeroo hundumayyuu akka inni sosocho'u viidiyoon kun asirraa qabee haga dhumatti akka inni taphatu yoo akka sosocho'u yoo barbaadan as overall animation keessa seentu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf ka barbaadan filachuu dandeessu. Kinoo haga viidiyoon kun asirraa ka'ee hagachi ga'utti akka inni akkana ta'u yoo ka barbaadan taate yookaan ringii gochuus dandeessan akkana akka ta'u yoo barbaadan kinoo asumarratti ok jettaniin isii kana dheereffachuu danda'udha jechuudha. Isii kana maal gootanii qabdanii deemtanii jechuudha. Dhiifama keessa ol seenee jira gad deebistu harkaan akkanatti dheeressuu dandeessu jechuudha. Haga bakki inni wanni kun sosocho'uu qabu haganatti naa sosocho'uu qabaa jettanii murteessanitti amma fakkeenyaaf ilaaluu dandeessu asirraa kaanee kinooti haga dhumatti haga barbaadanitti akkana sosocho'aa jechuudha. Kinoo isa kana akkanatti barreeffama barbaadan itti fiduu dandeessu jechuudha. Yeroo biroo ammootu amma yeroo qusannaa yeroo biroo maal isinitti mul'isa
reakshinii garagaraa hojjechuudhaaf akkamitti viidiyoo biraa asitee kana fiddanii ofii keessanii sirba kanarratti koomantii yookaan yaada garagaraa akkaataa isin itti kennuu itti dandeessan isinitti mul'isa. Akkasumas ay keessa laayar kan jettu kana keessa ka miidiyaan jira effektii faayidaan miidiyaan maali kan jedhu jira faayidaa stiikarii maali kan jedhu faayidaa asitti hand raayitiin kan jedhamu kunis tokko isinitti mul'isa. Har'aa fi waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Maammee Shawuu yeroo maraa hordofaa isinin jechuu barbaannaa. Dhumarratti fakkeenyaaf viidiyoo ani akkanatti hojjedhe kana fakkeenyaaf akkamitti akka seef godhachuu dandeessan isinitti mul'isa. Erga akkanatti kana xumurtanii booda seef gochuuf asitee kana seentanii jechuudha. Kinooti asirratti okay jettuuni. Kinoo akkanatti isinii fidaa seef kan jettu kana okay jettuuni jechuudha. Akkanatti eeduu jechuudha. Haqni isinii fidu. Kinooti akkanatti kun isinii fidaa akkasitti eeduu jechuudha. Ammaa fi gochuun barbaanne waan akkasiiti kunooti akkanatti duubatti deebitu. Baga seef gochuunis isa kana waan nu dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Maammee Shawuu baay'ee galatoomaa nagaan nu jiraadhaa.